Warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu baga jiraatanii hordoftoonni chaanaalii Naannaa Oromoo hadhammoo inshallah yoo rabbi jedhee kijoo boqqolloo godhachuu keen maaliifan isinitti agarsiifne jedheetan isinitti agarsiisuun qabeedhe isinii waraabee kijoo nyaata aadaa Jimmaa keessaa yeroo gannaa yeroo asheetii boqqolloo nyaatamu keessaa isa tokkoffaadha. Kun boqqolloon akkanatti jira. Ani falfaladhee hojjedhee qixxeen ga'ee kee yaadadheeyyuu isinii waraabuudha. Akkasi kun boqqollooni kana fakkaata. Kun falfalamee boqqolloo sirriitti asheetii ta'uu qaba. Boqqolloo asheetii isaa falfalee naa falfalamuu dinnaan quncisee baala biyyatti nu fayyadamnu baala qoccooti. Garuu baala boqqollooti. Asitti baalli boqqolloo waan hin argamneef baala qoccoo fayyadamanii baala yeroon isiniin jedhu baala isa kana miti gaa baalli inni kun hin ta'u baala boqqolloon beektanii boqqolloo mukuma dhaabbatu sanarraa muramee baala lama walirra kaa'amee godhama. Daakee irraa godheerayyuu tokko nafe godhee isinitti agarsiisa inshaallah. Kana fakkaata. Kun boqqolloodha. Boqqolloo asheetii jala isaa kunola amma irra kaa'amee jira. Kun maali bilchaachuu ka'eera. Kanafe tokko kan akkam goona bartanii baala kanaan marree irra keenya kana bukoo kana fuunee baala irra keenyee ittiin marree gadi garagalchinee jala isaa maaltu jira boqqollootu jira boqqolloo kanatu jira laammanni kun jechuudha. Qelloo isaa jala kaa'amee achi kaa'amee baala kanaan maramee keessa buufama jechuudha. Kun irra kakkaa'amee akkanatti amma fuuraan irra keessa isaa jira jechuudha. Bilchaataa jira amma argitanii amma bilchaataa jira. Bifti isaa maaliif bicaa ta'e naan hin jedhina. Boqqolloon biyya keenyatti adiidha. Qodichaa wal fakkaata. Irraa hojjedheetanii tuun hojjedhu yaadadhee isin waraabeedheetanii kanaaf bicaa ta'e hojjedheen itti xumere hunda isaayyuu gizeen baase isin agarsiisa. Kijoon keenya kana fakkaata. Kijoodhaaf wanti nu barbaachisu boqqolloo asheetii falfalannee akka kanatti yoonu falfalamuu hin daguugna. Asheetii yoo ta'e namaan falfalamu sirriitti asheetii ta'uu qaba. Achi kaanee daakaan kun maashiniin qabdan hundaakuu dandeessu. Waan isinii mana keessanitti ittiin daakkattanu daaktu an maashiniinuma juusii ittiin daakuu nan daakee bishaan ittiin yoo neqxan isin jalaan lafa bishaan malee daakuu qabdu. Maashinii juusiitiin kan harkaa rukutan yookaan maashiniin kan ittiin daakanus hin jira. Akkasitti daakkachuu dandeessu. Biyya keenyatti dhagaadhaani inni dhagaa sun mi'aan saaddaa akkasi kijoon kana fakkaata jechuudha. Akkasitti hojjetama. Tokkittii qofa taftee tokkittii kana ammoo inshaallah mareen isinitti agarsiisa. Tokkittiin kun amma baalarra kaa'amee ittiin marama jechuudha. Amma isii kana isinii marasii hafte kana keessaa sirriitti yoo mudinnes kan si hafte kan tokko itti daballaa nisnis bilchaachuu yoo jiru rakkoon qabu. Kanatti akkana goonee akka kijoon akka inni roog sadee wayii ta'utti godhama bartanii biyya keenyatti gizee godhamu asiin akka intinii ta'eera na jala akkanatti garagalchaa. Mul'atamti laata sirriitti yoo muddateef inshaallah akkasitti kana goone amma akkasitti keessa kaa'adha jechuudha. Gaala akkasitti keessa kaa'adha jechuudha. Amma akkasitti laafuu dandeessaayyuu itti dabaleen ka'ee xiqqaate amma inni itti bilchaatu hin beeku. Amma itti bilchaatu gaa hin beeku akkuma isin jedhee biyya keenyatti ibiddatti bobeessaatu mataa amma inni bilchaatutti sa'aatiin qabatanii waan illee waan yeroo jalqabaateef sa'aatii hin qabanne hin laallamne inshaallah. Amma itti bilchaatu gara fuulduraatti waliin akka hojjennu ta'a isin jedha. Biyyatti mana asitti goonee hin beeknu. Asitti xiqqoosi boqqolloon illee yeroo baay'ee hin argamu. Yeroo darbee dhufa. Yeroo biyya keenyatti ganna argama. Boqqolloon biyya kanatti immoo birraa argama. Akkasi kanaafiyyee intiniin jedhu boqqolloon illee baay'ee jabeenya biyya kanatti. Kanaaf yaa bilchaatu inshaallah. Bilchaatennaan walitti deebina waan. Kijoon keenya kun amma ba'eera. Ilaalla baasnee
كنا بالشاتي سريت بالشاتي را ولا كساتي تورا الرتوري باي الرتوري وباسيس نتقرسيس إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله كنا كيجون كنا كنا فكاتا كنا كنا تببريدو لا كنا لا باي تكو بريدا فوليني سامنا كيسا بينا ما يادتشيس ما شاء الله بيتيغا من سنين جده روكسادي ويتاي كنتي بريدو بالي من موبايل موزيتي نوافين جاتو نكون موبايل كيسا بدي اكتكو تتاي garuu jarri kun maashaallah haaluma babbareedaa irra jiranii hundi isaatu bareedaadha kun illee baala keessa gaggalee xiqqoo irraa harca'e malee kun wanti wajjin nyaatamu amma kunola ittoo saa doqqoo diimaadha wajjin godhamee inni kun laafaa ittoo saa laafaadha jechuudha akka ittiin fuuchuudha namaa mijatutti inni kun immoo doqqoo diimaadha jechuudha yoo barbaanne ittoo saatti dhadhaa naqachuu dandeenya jechuudha kunola dhadhaa xiqqoo sitti naqannee ittiin nyaachuu dandeenya yoo dhibames immoo doqqoo qofa wajjin nyaachuu hin danda'ama dirqama miti jechuudha akkas fakkaata kiijoon keenya inshallah meeqammasne ilaallan iyyuu maashaallah fooliin saayyoon iyyuu baay'ee tokko erga silaatiin akka jeelchise maashaallah tabaarakallah bismillah mi'aan isaa wanti hundi bifa qofa adii ta'uu dhabuudha malee mi'aan isaa wanti hundi kiijoon biyya keenyaati argitaniidha ريفهم باسير ساعتي وان تيفي نقوبة وان تيفي كوني سلام كنا رجتني كسي كرسي كاكابتشون دندو كبيجا سنتي بالي موزيتي نفكاتا فريجي كيسا بتماسي نيجي تاكا تكو انما فهمتني نجلو الشيء ولتنا ما نقبتو غروبا يتكو ميا دكو قفاوجني موكا مفني لعلم ميغا بسم الله لتنون وان براتي والله ما شاء الله akkasi kijoon nyaata aadaa jimmaa boqqolloo raajatu muka fakkaata inshallah hanga nyaata biraati walitti deebinutti viidiyoo biraati walitti deebinutti galatoomaa waan nu daawwattaniif assalamu alaykum warahmatullahi